hedduu nama gaddisiisa. Sababni isaayyuu namoonni baay'een fayyeeraa jedhanii biraa deemanii jechuudha. Namoonni baay'een fayyeeradhanii yeroodhumaaf ajandaa godhatanii inni foloorsittiin barbaadus foloorsittiin barbaadee biraa deema jechuudha. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Yoo yaa nagaa fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota koo bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'ammoo dhugaa viidiyoo tokko argee baay'ee tokko na gaddisiise. Innis waa'ee obboleessa keenya Abdii Raggaasaati. Abdii Raggaasaa tibba darbee sababii haadha manaa isaarraa zayitiitti naquurraan kan kaate miidhama qaamaa gurguddaatu sarara gahee ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Abdii Raggaasaa yeroo sunitti namoonni hundumtuu sooshaal miidiyaa isaarratti maxxansaa ture jechuudha. Faayidaa mataa isaaniitiif isaa ta'anii faayidaa isaatiif isaa ta'anii hundumtuu sooshaal mataa isaarratti maxxansaa turanii garii baga jechuudhaan gariin immoo isaaf gadduudhaan karaa hedduudhaan jechuudha. Egaa haa ta'u malee yeroo sunitti waa'een isaa ho'ee baay'ee waan jedhamee ture garuu immoo haala keessaa fayyeera jedhanii gara manaatti deebisanii jechuudha. Fayyeeradhanii gaafa gara manaatti deebisanii namoonni hunduu dhiisee namni keenya yeroo tokko tokko gaafa ajandaa sirratti argate yeroo suniif si ho'isa yeroo suniif si wani jechuu barbaada malee erga ati xiqqoo manatti deebitee maalirra akka jirtu maal akka goote namni si gaafatu hin jiru jechuudha. Akkuma kana Abdiinis erga inni manatti deebi'ee maalirra akka jiru maal akka irra gahe namooti isa hordofaa jiru hin jiru baay'een keessan beektu. Garuu haa ta'u malee Abdiinis yeroo darbe fayyeera jechuudhaan galateeffatee ture. Karaa viidiyootiin namoonni baay'een fayyee Abdiin manatti deebi'ee galata Rabbii jedhanii hedduu galateeffachaa turan. Garuu immoo dhugaa dubbachuu fi dhukkubbiin ibiddi nama gubuu zayitii mitiiti. Dhukkubbiin ibiddi nama gubuyyuu dafee hin fayyuuni. Osoo meeshaa ta'ee akkasuma wantoota garaagaraa ta'ee sirriidha. Dhagna kee tokkichuma yoo urees tokkichuma uree baha malee akka kanaa miti jechuudha. Inni kun garuu yeroodhaa yerootti nama nyaachaa deeman yeroodhaa yerootti nama nyaachaa deeman hamma barbaachisu ta'ee namni qoricha dhugee fi namni abiddaan gubatee fayyeen fayyu keessisaa. Isinii galee fayyeen fayyuun inni akka kanadha. Madaan Abdii si gala yeroodhaa yerootti wantichi waan baay'ee miidhaa guddaa irra gahee fi yeroodhaa yerootti kan dhukkubaa deemu gartanii yeroodhaa yerootti. Egaa haa ta'u malee Abdiin isaatii ammaa kanatti haala rakkisaa keessa akka jiru kaleessa karaa fuula feesbuukii isaatiin illee maxxansee jira. Akkasuma hiriyoonni isaallee baay'een isaanii maxxansanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma suura isaa asirratti argaa jirtan kana baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbiis niin jedha. Akkuma suura isaa asirratti mul'atu kana jechuudha. Gurri isaallee akka hirraacituu gaheeru jira. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Waaqayyoo kuni osoo yeroodhuma baay'ee namoota ajandaa godhatanii isa oofaa turan suni akkuma ajandaa godhatanii isa oofaa turan suni isa gargaaraniiru ta'eeti miidhamni kun amma kanarra hin gahu ture. Egaa namni keenya yeroo baay'ee yeroodhumaaf si leellisa yeroodhumaaf si wani jedha malee gaafa sirraa fuula garagalfate akkuma kanadha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa Rabbii hedduun gaddee sababa maaliitiif hundumtuu yeroo sun ittiin fuula beekii isaa guddifachuuf jecha maxxansaa turanii har'a garuu erga inni manatti deebi'eeti hamma kana gaafa inni baay'ee miidhama hamma kanaa keessa jiru nama isaallee baasanii gara sooshaal miidiyaatti baasanii otoo gargaarsa sirrii gaafatanii raatanii gaarii ture isaanii. Gargaarsa isaa gaafatanis gargaarsa keessaati amantiidhaan wal qoodaniitiin gargaarsa gaafatan malee bahanii akka nama tokkootti warra famasoota gurguddaatti himanii fakkeenyaaf amma yeroo tokko yoo ilaaltan dhugaa Rabbiis niin jedhanii namoonni baay'een gaafa himatanii famasoota warra gurguddaatti gaafa himatan famasoonni warra gurguddaa sagalee ta'anii fi maxxansoo viidiyoo jechuudha. Fakkeenyaaf maastara binnati yoo fudhanneen karaa isaatiin namoota baay'een gargaaramee tureeti. Akkasuma garee ati namaa fi faatutoo himamee fi gargaaramuu ni danda'a. Garuu isaan kun immoo karaa beekii isaanii fi akka amantiitiin dhufanii walii isaaniitti himan malee nama hundatti himneeni maaliif amantiin kan dhuunfaati. Oromummaa walitti qabnaa dhiiga tokkodha. Kanaaf namni kun osoo karaa beekii namoota gurguddaa yookaan karaa famasootaa itti himanii raatanii namni kun sirriitti gargaaramuu ni danda'a ture. Dhugaa Rabbii nama kana eenyumtuu bukkee dhaabbatanii sababni isaayyuu wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef kaleessa hin gaddaa namoota baay'ee dhukkuba kaanserii dhukkuba kaleerraa gargaarsa hedduudhaan namoonni baay'een fayyadanii jiru. Sababa maaliitiif
karaa maastara binnatiitiin gargaarsa hedduutu godhama. Karaa haati namaatiif gargaarsa hedduutu godhama. Argaa jirtu dhugaa hedduun keessan beektuuni. Innaa otoo akka kanaatti isaafis baasanii himaniiru ta'eeti aga keessaan godhanii fi aga amantiidhaan wal qoodanii fi sooshaal miidiyaa mataa isaanii irratti maxxansuu dhiisanii namni tokko isaaf dhaabbateera ta'ee qaata gara biyyoota biraa deemee namni kun yaalamuu danda'a ture. Garuu haga har'aatti hospitaala Finfinnee keessatti kan inni rakkachaa ture. Akkuma beekamu gaa biyyi keenya immoo ispeeshaalistoota qaama gogaa duubaa kana baay'ee isaanii waan qaban miti. Gaafa isin jedhu meeshaa guutuu qabanii sababii kanarraan kan ka'e ta'uu danda'a. Egaa walumaa galatti dhugaa rabbi namni kun baay'ee gargaarsa guddaa barbaada. Maaliif jennaani akkuma sila isin jedhee dhukkubbiin namni ibiddaan gubatee fi namni marzii dhuge yookaan qoricha dhugee dafee hin fayyuu keessisaa baay'ee miidhamaa adeemaa jechuudha. Malee yeroodhaaf fayyee yoo fakkaate iyyuu achuma keessaa qulqulli madaawwee yemmuu fedhe ta'ee hin dhabamu. Inna baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Haalli inni amma irra jiru kun hedduu nama gaddisiisa. Inna gargaarsaaf waammateera. Gargaarsaaf sagalee keewwateeraani. Innis egaa hamma waaqayyo nama gargaaree hamma waaqayyo gara nama laaffisee gargaarudha. Maaliif jennaani amantiin kan abbaatii waan ta'eef namoonni keenya baay'een keenya nuuf hin galle jireenyi biyya lafaa kun nuuf hin galle. Gaafa fayyaa qabnu wanti hundumtuu nutti fakkaata. Gaafa fayyaa qabnu amantii namaas qeequu dandeenya. Amantii keenyas guddifnee amantii namaas qeequu dandeenya. Gaafa qabnu gaafa fayyaa qabnu. Garuu immoo gaafa fayyaa dhabne immoo waan tokko wanti isin beekuu qabdan dachee kanarraati. Nuti amantiin kan abbaati. Oromummaa walitti qabna. Wal kabajnee waliin jiraachuudha inni guddaan. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti har'a ani fayyaa qaba maallaqoota abbaan feetee maallaqa taate jedhanii akka malee wanni jechuun gaarummaa isaa xiqqaadha. Maaliif jennaani bakka atis akka amantii keetti nafaana jiraatta anis akka amantii kootti si faana jiraadha. Fakkeenyaaf biyyoota kana agartaa jirtu biyyoota arabaa kana keessatti wanti isin galuu qabu. Ani amma amantii biraati warri ani faana garuu amantii biraati. Guyyaa tokko kootu gara amantii keenyaatti kana godhi sana godhi jedhanii natti dubbatanii hin beekan. Sababni isaa yoo amantiin kan kooti waan ta'eef jechuudha. Wanti isaan gashu hin jiruuni. Ani haftaanaan dhagaa kanatti yoo sagalee yoo jechuudha. Innaa dachee kanarratti wanti isinii galuu qabu amantiin kan abbaati waan ta'eef amantii keessan guddiftanii amantii namaan xiqqeessina. Eenyu yoo taatan yoo jechuudha. Amantii namaa gaafa kabaje amantiin keessi kabajamaa. Akkuma kana gaafa fayyaa qabdu waan tokkollee wanta borgomaan ta'u jettee akka malee ta'uun irraa of qusachuun irra jiraata. Sababni isaayyuu nuti ilma namaati. Ilmi namaa kun foon kun immoo tortoraadha isin galee foon kun tortoraadha. Maaliif jennaani amma otuman taa'ootota abiddaas gubbaa buusee amma gubatee baduu danda'a. Tortoraadha waan ta'eef. Kanaaf amman ta'a malee booda wanta ta'uun beeku rabbi tokko kana qofaatu beeka jechuu barbaadee kanan. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti gaafa fayyaa qabnu namarratti of tuuluu, nama gadi ilaaluu, namoota gurguddaa fi isa xiqqaas kabajuu dhiisuu wanti kun bartee nuti ta'uu qabu jechuudha. Dhugaa rabbi isinii jedha. Maaliif bakka akkuma isinii jedhee foon kun tortoraadha waan ta'eef nuun foon kun goyoomsaa oola waa hedduu gochaa oola. Garuu immoo jabaanni wanta biyya lafaa kanarratti hin mo'atin tokko hin jiru. Hin mo'atta. Yoo ati nama jabaa taate nama amantii keetii cimaa yoo taate foon kee mo'achuu ni dandeessa. Kanaaf foon ofii kun immoo waan biraa mitiiti waan barbaadetti nama geessuu waan danda'uuf kanaaf walumaa galatti maal isin jechuun barbaada yeroo fayyaa qabnu waan hundumarraa bilisa ta'uu yaaluu qabna. Maaliif gaafa kunnee gaafa rakkannee eenyu kan na gargaare kaleessa arrabni koo maal dubbachaa ture kaleessa maal hojjechaa ture har'a moo maal keessa jira har'a gaafa rakkadhee kana immoo sababii ani kaleessa maal hojjedhee irraa kan ka'e har'a namni guyyaa rakkina koo na bukkee dhaabbataa jennee yaaduun irra jiraata. Amma namoonni baay'een dhugaa rabbi isinii jedhaani wanta beeknu ifaan ifatti waan ta'eef namoonni baay'een abdiin amantii keenya xiqqeesse abdiin amantii keenya arrabse abdiin maali ta'e jedhanii namoonni nama gargaaruudhaan beekaman hedduun isaanii abdiidhaan garagalanii hin laalleeni. Kun sababii maaliif sababii inni arrabni isaa kaleessa darbee jechuudha. Garuu immoo ani akka kootti namni
እና namni dogongoruu ni isu dogongora sarraa namni waa barachuu ni isu waan ta'eef kanaaf obboleessa keenya kana haa gargaaru jedha maaliif jennaani waaqa gaditti kan inni qabu yoo jiraate uumu bichaadha namoonni tokko tokko gaafa gara sooshaal miidiyaatti dhufanii sooshaal miidiyaan isaanii gaafa guddate akka waan waaqni hin jirre akka waan isa malees namni jirre akkasitti yaada kanaaf nummoo gochaa hundumaayuu dagannee isa gargaaruun irra jiraata hamma obbolummaa dhugaa rabbi maaliif jennaani hin barbaachisa maaliif namni har'a jira malee boru wanta soqoonnamuun beeku hin ta'a malee akkatti ka'uun beeku ilmi namaa gadachee kanarratti waa hedduutu jira dhugaa waaqayyoo isin jedha kanaaf akka kootti namni kun gargaaramuu qaba dhugaa rabbi haala amma keessa jiru keessaatii gargaaramee tokko saatii kanatti namni kun nama kaleessaa nama gurguddaa faana ooludha nama waa hedduu hojjeteedha saatii kanatti amma tokkoof saalfataa lammaffaan immoo saayikoon seellaa hin miidhama bakka ilaalchi inni ofiif qabullee wantoota biraa ofirratti murteessuu waa yaaluu danda'a sidii galametti kanaaf namni kun yeroo ammaa kanatti utuu atattamaadhaan yaalamee furmaata argachuu danda'ani fayyuu danda'ani jechuudha baay'ee namatti tolu dhugaa rabbi kun akkuma suura isaa irratti ilaalaa argaa kanadha haalli inni keessa jiru baay'ee namatti jibbisiisa kanaaf obboleessa keenya haa birmannu bukkee haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada akkuma kanammoo mana kana subscribe like gochuun share gochuun jajjabeessaa isiniin jedha ammalumatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii